Mootummaan naannoo Oromiyaa misooma guddina damee turizimii naannichaa dabaluuf xiyyeeffannoo kennee hojjechaa jira. Hojiilee hojjetamaniin Oromiyaan iddoo ga'umsa turizimii filatamaa fi dorgomaa taasisuuf paarkiiwwan biyyaalessaa haaran qorannoon adda bahan 19 ifoomaniiru. Mariin paanaalii iddoowwan paarkii biyyaalessaa fi ikooturizimii haaraa ifoomsuuf qophaa'es galma waajjira pirezidaantii naannichaatti gaggeeffamaa jira. Hoogganaa itti aanaan Komishinii Turizimii Oromiyaa obbo Daraaraa Katamaa hundeeffamuun paarkilee kanaa diinagdee damdaneessa akka biyyaatti qabame milkeessuun carraa hojii lammiileef uumuu keessatti faayidaa olaanaa qabaa jedhan. Faayidaan hundeeffama paarkilee kanaa fi iddoolee hawwataa yookiin immoo ikooturizimii kun tokkoffaa dinagdee damdaneessaa biyyi keenya karoorfatte galmaan ga'uuf, lammaffaa carraa hojii uumuudhaaf, sadaffaa qabeenya uumamaaf namtolchee iddoolee ikooturizimii fi paarkilee kana keessatti argaman barbaachisummaan isaa kallattii kana waan itti amanameef iddooleen ikooturizimii kunii fi paarkileen kun hundeeffamanii jechuudha. Hirmaattonni sagantaa kanaas xiyyeeffannoo mootummaan damee kanaaf kennee hojjechaa jiru mul'ata badhaadhinaa qabame milkeessuu keessatti hiika olaanaa waan qabuuf qaama dhimmi ilaallatu waliin kan hojjetan ta'uu himan. Nu Oromoon qabeenya qabnutti afaaniin dubbanna malee irraa hin fayyadamne. Haga sanuu reef dhadhamaa jirra. Kan dhadhamne kan ammoo of bira dabarsinee akka addunyaan illee dhandhamee arguu danda'u amma yeroon itti hojjennu. Amma yeroon itti xiqqoofnu, amma yeroon harkatti ol qabannee mancaasuu osoo hin ta'in kunuunfanneetiin madda galii diinagdee kana kan itti utubuu dandeenyu tokko turizimiidha. Turizimii keessatti akkam tokko hooggansi as keessatti gahee isaa bahuu akka inni danda'u bal'ina naannoo kanatti kaa'amee jira. Inni kun caalmatti itti deemuutu nurraa eegama. Lammaffaan hawaasi as keessatti akkaataa inni hirmaachuu danda'u, hawaasa akkaataa inni itti eeguu danda'u, akkaataa inni sirna aadaa isaa keessatti kaleessa kunuunfatee asiin baase kan isa sanis kunuunfatee gara diinagdeetti akkaataa inni ceesisuu danda'u. Lammaffaan ammoo waan kunuunfate sana ammoo dargaggeessi isaa akka inni irraa fayyadamee diinagdee biyyaa keessatti gahee guddaa akka inni baratuu danda'u. Mariin paanaalii har'aa carraa guddanuu ta'e, carraan inni guddanuu ta'e inisheetivii guddaa, inisheetivii kabajamoo pirezidaantii keenyan hoogganam ta'uu isaa akka waajjiraatti illee akka godina keenyatti illee carraa olaanaa nuu ta'e waan ta'eef carraa nu uumam kanaan fayyadamnee xiyyeeffannaa duraanii harkaa qabnu nu dabal waan ta'eef. Dhaabbata bosonaa fi bineensota bosonaa Oromiyaatti Daayirektarri misooma bineensota bosonaa fi paarkotaa obbo Muhammad Nur Jamaal xiyyeeffannoon mootummaan damee turizimiif kennee hojjechaa jiruu fi haalli mijataan naannichi qabu guddina damee turizimii naannichaaf abdii kan namatti horuudha jedhan. Abdiin jiru tokkoffaa kutannoo mootummaati. Inni kun jira. Komitmentii guddatu jira, kutannoo guddatu jira, sochii guddatu jira qabatamaan jechaadha. Kanaaf kun abdii guddaadha. Lammaffaan immoo potenshaala qabnu. Potenshaala qabnu akka naannoo Oromiyaatti potenshaala guddatu jira. Paarkota qabeenya paarkota buleeyyii jiru, paarkonni haarawaa amma hundeessaa jiru jira. Qabeenyi bosonaa, bineensa bosonaa, qabeenya adda addaa, bishaan, gaarreen, lafti adda addaa kun jira. Potenshaala kana qabaachuun inni carraa guddaadha jechaadha.